بحرا ساحله هدي يحمل أرواحا تتوجه نيتي كيسو جرتني جماعة كدراني أولي تما بايني كدراني على جراجا magaalaa Boroodaadhaa oli gadi odoo hin jenne gubba jala odoo hin jenne. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيه إنجو سينجان. Boroodaan hanjani. أيه نسدر سامن نانجاني كافين سيدلي سفرة جمان خيسان كوني حالا كم رجرتني مال رجرتا. Jamaan keenya kuni wallahi koronaan eegalu febooda laafatee ture. Ammaan tana wallahi ijibbaatame qaan oduma sodaatu karaa laal jamaan fajil islaamummaa dhugaa san garsiisaa jiran jaan akka kiyyatte amma gana kaayyoon isaatilleen akka kaayyoo gurguddaa fuulduratti akka qabu mareedheellee keessallee quba qaba. Jamaan fajil islaam wallahi waan jajjabduu hojjechuudha deemaan jaani. Akka dargaggoo magaalaa Boroodaatti mee yaadni keessan gaamaali fuuldura hojiin teessan maali haala akkamirra jirtanii jechuu fedheetu wanni isin hojjechuu fedhetan dargaggoo irratti hawaasa magaalaa irratti harka qalleeyyii deeggaruu irratti waan akkamirra jirtan. Wallahi akka dargaggoo magaalaa Boroodaatti inshallah yoo rabbi jee wanni nuti godhuudhaaf yaalii qabnus dargaggoo magaalaa Boroodaadhaa oli gadi odoo hin jenne gubba jala odoo hin jenne beeka wallaala odoo hin jennetti hammanne fajjul islaamiin duratti oofuudhaaf mataa duraa godhuudhaaf qabsoo fajjul islaam godhu jirtu kuni akka dargaggootti gahee teenya irra dhiirtii amantii teenyaaf diin keenyaaf nuu jettanii qabsoo guddoorra jirtan jechuudha. Wallahi akkasi jirra qabsoo guddoorra jirra abbummaan biyyaatoo abbummaan diin islaamuu gizee abbummaa diin islaam harkatti biyyatee harkatti dhatti amanneeti fajjul islaamiin biyyateenya cinaas dhaabbannee diin keenya cinaas dhaabbannee tabbaba'uudhaaf tattaafachaa jirraan jaa akka immoo harka qalleeyyii jettee na gaafattetti. Amma dura wanni gaafatan si dhaleessiif amma durallee waan takka hawaasaa sirmaachiftanii ifiifillee irratti hirmaattanii harka qalleeyyii deeggaraa jirtan jechuu waan dhagayeefin gaafatan si dhaleessiif maalimee akkamirra jirtan fuuldura akkamii akka harka qalleeyyiitti illee hojiin ammaan tana itti achi seenneen jirru harka qalleeyyii gargaaruudhaaf kaayyoos qabna tattaafachaatis jirra irraa illee wal mari'annee jirra haalli harka qalleeyyii ittiin gargaaramu haala guddaa fooyyee waan gurguddaa waan barbaachisuuf jecha marii teenyarra dhaabbannee eenyu gargaaramuu qabaan eenyu gargaaramuu hin qabneen hojiirra oolchuudhaaf tattaafachaa jira fajjul islaam. Nama tokko otoo hin ta'in fajjul islaam magaalaa Boroodaa. Ayyee galatoomi sinjaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ayyee eenyu sinjaa. Shaddin Abdusamadin Jama. Ayyee qindeessaa yookiin hundeessaa fajjul islaamii jechuu dhageeti. Qindeessaa illee miti. Ayyee. Ani barreessaadha. Barreessaadha. Ayyee akkasii anillee dursaa uumannaan jaani. Akkasii. Akkamimee jamaan keessan fajjul islaam maalirra jirtanii? Jamaan fajjul islaam haala gaariirra jira. Jidduutti osuma haala gaariin deemaa jirru akkuma Awurooppaa fi Afrikaa irra jirutti dhukkubni koronaa kun addanuun faffacaasee ture. Eegasiin booda egaa inni illee akka nurraa deemuu kana nutti fakkaate. Achiin booda deebisnee dhaabuudhaaf isa kan amma fajjul islaam haala gaariirra jirran jira. Akka duraanii olitti illee olitti dhuftaniiti gaggeessu jirtan jechuudha. Akka duraanii olitti amma baay'inni kan duraanii caalee jiran jira. Akkasi. Hayyee gammachuurra jirtan. Gammachuu gaariirra jira. Hayyee fuulduree rabbi ji'aasoo dheeraa wajjin goona har'a gaafi deebiin teenyaan ganuma kaameraamaaniin keenyaas galatoomi siin jenna asuma irratti raawwanna gaafi.